takkan jiru arsii fi baalee addaan citte abboo maal jetta abboo mee namni arsii fi baalee addaan hin cinne jettu har'a kootu na dura dhaabbadhu ummanni keenya xareetaa gammoojjii xareetaa gobeessarraa kaastanii hanga laga biduu baalaatitti duraan ashaakiltii keessan firaafiree keessan achirraa kaastanii baalee roobee fiddanii agaafraa fiddanii firaafiree keessan achitti gurgurataan turre har'a sababa waraana adda bilisummaa oromootiin arsii baalee addaan hin cinne kana quban qabdu ati yaa kamataan si doode ummanni arsii abaa'oo qabattanii nutti dhuftan jedhanii ummata baaleetiif arsii addaan hin kunneessin sababa waraana adda bilisummaa oromootii miti kuni ka ta'e waraana adda bilisummaa oromoo irraa bu'aa maalii buufanne haati teennarra xareetaa keessatti sababa waraa kanaanaatiin midhaan isii jalaa gubataa jira ilmi isii jalaa ajjeefamaa jira yookaan mootummaadhaan yookaan waraana adda bilisummaa oromootiin abaa'oo yoo barbaade ati mootummaa deeggarta jedhee ajjeesa mootummaan ammoo abaa'oo qallabta jedhee ajjeesa har'a waan si ajaa'ibu yaa ummata oromoo dhagaa waan ajaa'ibaa isinitti maarra ummanni keenya arsii ijoolleen xareetaa ijoolleen gobeessaa biduu baalaa irraa kaasee OMN waan hin beekne gadi oofa propaganda dhugaa sitti maani lafa kaleessa OMN maxxanse kana miilaan keessa deemee beeka biduu baalaa miilaan keessa bahee beeka xareetaa miilaan keessa jiraadhee beeka maatiin keenya akka jiruun gobeessa kana keessa jira xareetaa keessa jira gammoojjiin kun marti nama kenna maaltu ta'e dhageettanii beektanii ummanni biduu baalaa karra jarri har'a OMN gabaasu kuni OMN waan takka hin beekne gabaasu kuni duraan ashaakiltii isaanii biduu baalaa irraa kaasanii agaafratti gurguratan agaafrarraa roobetti gurguratan burtukaana isaanii muuzii isaanii maangoo isaanii har'a ummata kana abaa'otu isin keessa jira osoo wanni fedhe ta'e gara baaleen deemtan jedhanii addaan kutan dhugaadha moo soba barreessaa ijoolleen xareetaa ijoolleen arsii barreessaa arsii baalee addaan hin cinne addaan isin hin kunne sababa addaan cittaniif hin beeytanii isin waraana adda bilisummaa oromooti ummata duraan boonee agaafraa dirasii ashaakiltii isaa fe'atee wallaahi laziim akka gaafa waan kana dhagayeeti ibiddi na qabate funyaaniin na haa ba'u abboo bilisummaan isin na bilisoomsitan bilisummaa maalii dhukkuba nutti gannaytanii dhukkuba ummanni keenya har'a ashaakiltiin isaa lagashamaa jira shankoorri isaa lagabbataa jira burtukaanni isaa lagabbataa jira ummata biduu baalaa kana ummanni kun achii ka'ee xareetaa dhufuu karaa naga fagaatu karaan faallaa siqaayee ummanni kun keessa jiru rabbummaan haa dubbatu isin ummata garanaatii dubbattanii akka gaafa abaa'oo warri ufiin jedhu kun asiin arsii gaseensisaniiti ummanni arsiitiif baalee addaan cite lubbuudhaaf ummanni tokko achii waabee asiin cee ummanni arsii lubbuudhaaf mootummaan seeraan waraana achirra madee gama arsii kanarraa yoo ati dhufte gizema sanii dhamta yookaan ati abaa'oo wajjiin harka qabsa qabde dhahanii gama si deebisa allahu akbar yaa rabbii kiyya ati argi dalagaa abaa'oo kana laalaa jira wanti kuni soba yoo jette kootu naa mormika kootu na mormi ati mee dhugumatti dhiira arsiif baalee addaan hin cinne jedhii kootu na mormi kijibdu abaa'oo jettee lafa dhiitta siqaayii ummanni keessa jiru ummanni addaan citee maalummaa isaa ummanni wallaalee ati har'a dhuftee abaa'oo goe dii jazba ummata gizee kamuun damma inisi har'a ummanni xareetaa booyaa jira kamaal goota duuba abaa'oon bariyoota illee dhufee rakkoo kaasee achii deema gaafa dhufe mootummaan ibiddatti qaba mucaa keettu abaa'oo dheedhee ibiddatti qaba mucaa isaa ajjeesaa jira bara asiin asaa gadaba saasaa keessatti mikinaata maaliitiif ijoollee abbaa tokko irraa manni meeqa akka gubate sangaa meeqa OMN no akka ta'e OMN bizinasa bichaa rakkinna ummataa takkaaf dubbachaa jiru isinitti himaa faaktii ummanni arsee jaalattu nagaa kee gadhu jibbitu ammoo kararra teettee bootta wallaahi waqasaman billaahi tana si himuu dhufe har'a laayiviin seenu ani beektaniini ani laayiviin seenu an bereekingi niwuzii odeeffannoo gaggabaabaa si gabaabsa nosbeen guyyaa dhalatte duute ummanni keenya siqaayii ummanni keenya keessa jiru arsii fi baaleetu addaan cite tatana caalteen jirti abboo dhagayi oromoon kutaa 11 ummanni arsiitii fi baalee addaan cite duraan arsii baale tokko akkana wal keessa turre ummanni arsii kuni ummanni biduu baalaa kaarra OMN qoroqondaa waan takka hin beekne gabaasu kuni ummataan keessa bayeetiin hin deemu xareetaan isin har'a himtan kuni ummataan keessa jiraadhe ummanni biduu baalaa isin himtan kuni gammoojjiin kun sararri kun akkanuma qabatee haga asiin gaasaraan ba'utti agaafrarratti firaafira isaa gurgurata burtukaana isaa gurgurata shankoora isaa gurgurata har'a muuziin isaa lagashamaa jirti burtukaanni isaa lagashamaa jira abaa'oon isin keessa seenee gama agaafraatti meeshaa keessan hin gurgurattan baalee roobeetitti ashaakiltii keessan hin gurgurattan jedhaniini addaan cite ummanni addaan cite ummata walitti dhalate walit soddoome afaanii fudhatee wan nyaatu sababa abaa'oo jettan kana ummanni keenya addaan hin cite waraana kana deeggaru ummataan isaa rabbii wajjii wal loluudha azaaba galuudha dhugaa isinitti hima
Uummanni hin dammaqin dammaqa. Nuti waa malee miti ka gubachaa jiru isinitti himaa. Jireenya uummanni keessa ati argaa hin jirtu. Uummata salaalee laali. Waan biraa dhiisi. Waan biraatti dhiisi. Waa'ee callee xareetaa waa'ee manni kaleessa propagaandaa oofusan dhiisi. Ummatuma salaalee kana laali. Ummatuma salaalee. Haati salaalee. Ijoollee 8 jalaa fixanii. Rasaasa akkanatti rabbee kanarra ganna dhaabanii. Na ajjeesi jedheeni yennaan haadhati jedhee narraa ol deebisee. Maaliif ta'e kun? Sababa waraanni hidhate naannoo san tureefi bara. Mootummaa waraana adda bilisummaa Oromoo faannoo isin jettan kana akkanatti daqiiqaa takkatti alanshee raayyaan ittisa biyyaa poolisiin Oromiyaa liyyuu hayliin Oromiyaa akkanatti lulluuqattee ila daqiiqaa takkatti faannoo isin jettan kana gootee salaalee keessaa baasuu dandeessi bara. Akka kun hin taane gufuu ka itti ta'e waraanuma adda bilisummaa Oromoo isin jettan kana. Waraana kana mootummaan hoggansa isaa garasi bobbaasu ABO'n kun qophaa'eetuma dirgimitti godha. Dafata maarreen qaxaqqatee waraana mootummaa hoggansa mootummaan ajjeesa ummanni shabbara gaafa kan mootummaan maal godhane waraana kana dhiise ummata nagaa isintu waraana kana qallabadee ummata dararu seen. Mootummaa yoo darareeyyuu mootummaan gama kamittuuyyuu haqa qabaa jechuudha. Lubbuun hoggansa meeqatu hubate. Indee deeggantuma tana bar wacaale keessatti shawaa keessatti nama 50 bakka takkatti daqiiqaa takkatti fixe waraana adda bilisummaa Oromoo. Hoggansa mootummaa daqiiqaa muraasa keessatti nama 50 bakka takkatti cal godhe. Hoggansa nagaya buusuudhaaf waraana amma shiftaa kana ittisuudhaaf deemu. ABO bu'aan isaa kana Oromoo. Imimmaan salaalee neefar eefar qooruu hin danda'u. Arsiin ummanni arsii dhagaa. Salphina ilmi namaa salphatu salphattanii argitanii jirta. Ummanni Harargee nagaa qaba. Ummanni Jimmaa nagaa qaba. Ummanni Baalee nagaa qaba. Isin kophatti ummanni Shawaatii fi ummanni Wallaggaa Oromoo bilisoomsuudha. Bilisoomsitan illee waggaa 6 guutuu aarsaa isin kafaltan. Buqqaatii isin buqqaatan. Mee waan biraa isiniin hin jedhu namni Oromoo taatee sammuun kee kun dalagu. Haadhuma salaalee keessa teettee bakka barbaaddan nu geessaa. Nuti gara nu dhabne mootummaa hoodhu kunoo lubbuu teennallee si kennine qabeenyallee hin qabnu mannillee nurraa gubate salphanne. Bakka barbaadde nufiti koottu nu fuudhi jedhe ummanni abbo. Kana barbaadda kun sii kibiriidha Oromoo. Kun siif kabajaadha. Qabeenya keetirraa baate dubartiin tee ilmeen tee si jalatti sababa waraanaatiin gudeedamte haati tee si bira duute waraana adda bilisummaa Oromoo walashi. Homa takka ummata kanaan goone gara fuulduraatti illee homaan godhuuf. Kanarratti gaafa ummanni Oromoo ka'e barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessaa dammayxee kaate. Ummanni Oromoo tokkummaadhaan ka'ee faannoo qaxaqqanna jedhu ABO'n dhufee maal godhe? Kashawaa keessatti ummata fixaa jiru Abiyyiidha. Ummata salaalee basma'an jedhee kaqalee mootummaadha. ABO zamana kana waan inni isaatu namaan galu. Gaddi ummataa ittiin dhagahamu ABO zamana kana. Rakkinni ummanni keessa jiru ittiin dhagahamu ABO zamana kana. Walumaa galatti wanni takka ittiin furmaata. Ummata salaalee furmaata takka qabdan. Ummata Arsii furmaata takka qabdan. Yookaan mootummaa ta'u yookaan Abiyyii yookaan Jalmarroo ta'u. Ka irra sii caaluu filachuu qofa amma carraan ati qabdu. Waa'ee bilisummaa Oromoo bilisoomsinaa maarree bilisoomsinaa san dhiisi. Salphattee namaa gadi taata malee bilisummaan ati Oromoo fiddu hin jiru. Kana sitti himaan. Tokko kana. Lammaffaa irratti carraan isin qabdan takkaaf takka qofa. Filannoo dhiyeessu. Filannoo kana keessaa tokko filadha. Yookaan Jalmarroo filadha. Ijoollee teessan guuradhaa qawwee qabadhaa Jalmarroo wajjin Abiyyiin taggala. Lakki nuti maatii qabnaa, daa'ima qabnaa, dubartii qabnaa, mootummaan ala jiraachuu hin dandeenyu. Yoo ka jettan taate waraana adda bilisummaa dhufee qe'ee keessan keessatti ibidda qabsiisaa jiru kana nagaa keennallee eeguu hin dandeenye, dubartii teenna eeguu hin dandeenye, qabeenya keenya eeguu hin dandeenye, meeshaa keessan guuradhaa Rabbii jedhaa qe'ee keennarraa deema. Yookaan ammoo meeshaa keessan lafa kaayaan waliin akka nama nagaatti jiraadhaa jedhaa waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin sabsabaa geggeessa. Duuti isinirraa naftu akka marattu ABO'n isin hin dhiisu sinuma ajjeesa. Namni nama ajjeesaa jiru Abiyyii qofa si'a Oromoon. ABO'n kilmaa takkaayyuu sin dubbachiisu oguma Abiyyii kanaayyuu jechuudha asi ajjeesuudhaaf. Waan dalagamaa jiru bareechinee beekna waan ta'eef. Gatii kanaaf jecha abbaan du'e haa du'u malee yoo cakkantanii gaafii kana waraana adda bilisummaa Oromootiin dhiyeessine yaa harmee salaalee mootummaan guyyaa 3 caalaa ummanni guyyaa 3 caalaa hiriira sii ba'uu hin danda'u. Ummanni guyyaa 3 caalaa viidiyoo kee Facebook irra oofuu hin danda'u. Yaa haadha too, yaa harmee too, yaa maarree too guyyaa 3 qofa. Kunoo laale haadha salaalee deengadda bu'aa ture tana kophatti hafte. Kophatti hafte ka kunoo laa. Kunoo maaltu baay'isii godhaa jiram dhagaa keessa rafaarti.
osoo qabeenya qabdu osoo mana qabdu sababa waraana kanaatiin dhagaa keessa rafaarti bar manaa baatee ilmoon isii guutuun jalaa dhumatte machal ujoolleen isii guutuun dhumte kophatti hafte kophaa sanitti mana isii jiraachuu hin dandeessu waan nyaattu waan dhuydu hin qabdu osoo har'a akka oromootitti qarqaarsa salaalee goonee mallaqa walii qabnee uummata kanaa qarqaarru jennee amma kaane karaan ittiin qarqaarsa kana geessituuf hin jiru asiin faannoo asiin abaa'oo asiin mootummaa asiin maarree siin jaan uummanni kun dhagaa keessatti hafeera kun bilisummaadha abaa'oon furmaata uummata kanaa fiduu qabu sila osoo uummata kanaaf itti dhagahame abaa'oon osoo dhugaa uummata kanaa qabsaa'e uummata kana keessaa bahee ofii isaatii deema ture oluma ka'ee uummata kana keessaa bahee ofii isaatii deema ture maaf kanan godhinaa dhugama quuqama saba kanaa qabdani arsiif baalee adda cite salaalee galgalaa ganama ilmoo qabdu zarii isii guutuun dhumte kadheen gadda ammoo basma'an jedhanii mormarra dhaabatanii akka hoolaatitti namni ilma namaa basma'an jedhee qalu hin jiru bismillah jettanii ka isin qaltan maali jedhan waan nyaatamuu bar sangaa haa ta'u hoolaa haa ta'u re'ee haa ta'u ilma namaa basma'an jedhamee qalamuu addunyaa irratti arginee hin beeknu abaa'oon isa kanarratti faannoon wajjin dhaabbatee faannoo irratti ibsa baasee abaa'oon faannoo morma jennee osoo eeynu faannoo irraa mormate jechuudha obboleessa kiyya siqaa himaan ati jirtu quban qabu quban qaban isaan abaa'oon amma jiru kuni ani abaa'oo akkamii akka ta'e naan galu abaa'oo sabaatii abaa'oo biraati I don't know san rabbitu beeka wallaahi rabbii guddatu beeka rakkinna uummanni keenya keessa jiru kana walumaa galatti yaa ummata Arsii qabeenyi kiyya gubatee lafti tiyya gubatte hin jedhin wallaahi ati rakkoo si keessa jiru ofirraa dhaabuu hin dandeessa uummanni Arsii abaa'oodhaa gaafii tana qofa dhiyeessa yoo nu keessa teettee ijoollee teenna qabeenya keenya midhaan keenya nu eeguu hin dandeenye maqaa keetiin maqaa abaa'oo shalee nyaachiftaniitiin akka lubbuun teenna hin banne si gaafanna yoo dandeesseetti ka waraana mootummaan nu bobbaasu nurraa ittisuu hin danda'in nuti mootummaan ala gara jiraannu hin qabnu nuti dubartoota qabna nuti maatii qabna manguddoo qabna gara deemnu hin qabnu isin ammoo deemuu dandeessanii rabbii jedhaa nurraa deemaa jaani yoo ammoo ijoolleen abaa'oo keessa jiran kun ijoollee keessan taate ilma ofii dhaltan taate ilma kiyya meeshaa kee lafa kaa'i meeshaan ati ittiin bilisa na baaftu hin jiru meeshaan kee kun meeshaa mootummaa caalee mootummaa san ittisuu hin danda'u kophatti ammoo ani asiin kutaan Arsii xareetaa fi colleen biduun baalaa qofti Oromoo bilisoomsuu hin danda'u biduu baalaa kuni maali beektanii biduu baalaa amma jarri jaan kuni maali beektanii biyya takkaa makiinaa argitee hin beekne bara maal jettanii bakkee waraanni adda bilisummaa amma keessa taa'ee uummanni keenya Arsii baalee addaan citu kuni uummanni naannoo sadii makiinaan adiidhaa gurraacha televijiin akkam jira maalii kanan beekan ijoollee biyya ambaa deemtee Su'uudii haa ta'u biyya baqaa garaagaraa keessa deemtee yoo ta'e malee uummanni amma naannoo abaa'oon keessatti OMN kun wayita waa barreessuun saalfatu beektanii biduu baalaa keessa jira abaa'oon jechuun sheemii guddaadha beeka salphinna guddaadha biyya makiinaa uummanni takkaa makiinaan akkam jira osoo akkuma carraa magaala maxareetaa yookaan magaala magaafaraa magaalaa roobee ol baasanii uummata dhaabatee akkana kanarratti hafu maaluma kun jedhee jechu uummata akkanaa keessa jira abaa'oon amma kun Oromoo bilisoomsuudha maal gootan biduu baalaati uummata saqaayyoo hojii dhaytanii biduu baalaa gaara san jaldeessa malee maaltu jira ani bar biduu baalaa keessa deemee beeka bar gowwaa namaan jedha ka waan takka hin beekne kolkoleen bututtuun hudduu ufiitu dhiqattee hin beekne jala deemtee komantii barreessite kolkoloo waan takka hin beekne nuti lafa OMN barreessu kana bar miilaan keessa deemne bar abaa'oon silaa bakka kana jiraachuun qabu ture abaa'oon abiyyi aangorraa kaasuu barbaadu ummata takkaa makiinaa miti waanuma magaalaa keessa dhaabbatu kan argee hin beekne ummata hooliyaa fi re'ee isaa tiifatu qotee bulaa akkanaa keessa dhaqanii Oromoo bilisa baafna jechuun kun sheemii guddaadha Oromoo bilisoomsuu yoo dandeessan ammoo Finfinnee kana keessa ta'uu qaba dhiibbaan ka godhamu handhuurarraa malee jalaayyii miti achitti ka dararamaa jiru qotee bulaadha mootummaan ummata san qubaayyuun qabu garuu OMN bakkuma inni oduu kana fiduun na ajaa'iban biduu baalaa dirasii waraanna adda bilisummaa Oromoo gammoojjii san keessa jira jechuun akka abaa'oo waa'ee bilisummaa minaamin isin jettanii kanarra hin jirre isinitti argisiise dararaa uummataattuu babal'achaa jira malee kanaafi ani ummata Oromoo amma booda isiniin boo'u dhageeffadha waan takkatti siidhama yaa Arsii ijoolleen teenna Arsii xareeta collee dhagaa jirtanii filannoon keessan tokkocha isinii haa ta'u isin yoo jabaattanii taaggaltan waraana kana of keessaa baasuu hin dandeessa wallaahi yookaan kijiba propaganda OMN dhufee maxxansu wallaahi furmaata takka isiniin fidu isinii kakadha maqaa rabbiitiin si kakadha wallaahi billaahi yoo ilmi kee lubbuu dhabe malee
yoo jaartiin teessi jala gudeedamte malee yoo manni kee qabeenyi kee midhaan kee ati galfataa jirtu dhufee mootummaa ta'ii jala ta'ii ibiddatti qaban malee wallaahi maqaa rabbiitiin si kakadha hin bilisoomtanii garuu jireenya namaa keessa ba'aa jirta. Kana kan isinirra fide ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo shanee mootummaan jedhu kana naannoo san jiraachuu. Takkaa kutaa Oromiyaa keessa waggaa jaha kan amma Baalee ilaalame. Waraana adda bilisummaa Oromoo jedhee mootummaan nama tokko hin doddorsisa. Shakkiidhaan nama Oromummaa kanarra sabboonummaa qabu. Garuu ka akka garadaa kana ibiddatti qabanii qe'ee irraa buqqisanii midhaan isaanii ibidda qaban. Jimmatti sin agarre Harargeellee agarre. Harargeen maaliif